Abba mana qabda heerumte commenting ki irracalan isa commenting kana keessa huwa collection of marriage raw ita dalagu takka hummo bakenya abba mana ke manatti hidadhu takka hummo jaarsi kiyam otuma mana kiyati jedhe tam video le kana dalagu namni haddun akka waan an jaarsa yokin namona makkasi ta'e an request gaafatan yeroo heddu keessan gara commenti kumatti lakkaa'aman commenti akkanatu jira kanaafi waan san fakkeenya gara accounti kana eegalu fi waan kana dalaguutti jiru leannahu ani niyyaan kiyya jaarsa barbaada miti gara media kana ka dhufe dubartoota barsiisuudhaaf malee jechuudha kanaaf deebii kana eegalee bisee booda video kanarraa dubbadhaa waan jedhu murteessee alhamdulillah deebiin kun deebi'ee jira hijraa 1445 ji'a 12 bulii soddom bulii didami sagal takka hummo jimaata tare guyyaa nikah kiyyaa ture alhamdulillah guyyaa jimaata an nikah hidhadhe haadha mana namaa taheera abbaan manaa kiyyas maqaan isaa Ismaa'il jedhama akkas filannoo kana kanaafile abbaa kiyya kana dhalchee akka rabbiin jedhe irratti filannaa isaanii qalbii isaanii asin dura cabsee jira dhimma bultiitiin baqadhee waan garaagaraatiin challenge hedduutu ture hanga barnoota kiyya asin ga'uuf amma garuu rikkeessi isaanii qeebaluun narratti waajiba waan ta'eefi waan kana qeebalee amma haadha mana namaati jechuudha suma walumaa galatti gabaabseetiin itti aanee immoo warroonni hedduun wayitii heeruman takka hummoo relation akkana gara halaal wayita deeman video isaanii post godhanii sirriidha isaan suni desire isaaniiti ani alaa gara keessan jiradhu keessaa gara alaa jiradha wanni sun anaaf gammachuu kennu ani cidha si fedhu itti namanu akka luluwaatti nan barbaachisu akka shari'aatti illee hin jiru waan ta'eef jechuudha waliimaan akka rabbi fedhetti jira malee akka amma veeloo kaa'atanii olii gadi dhadhaabatan tana ana bira fudhatama hin qabdu ammallee footoo abbaa manaa kiyya yookiin wajjin reakshinii cidha irratti bakka halaala irratti adeemsifamu san awuraalee tokko abbaa manaa kiyya yeroo mushurraa ta'etti mul'atu san namni biraa akka argu anis hin fedhu abbaan manaa kiyya illee hin fedhu walumaa galatti poostiin an abbaa manaa kiyya waliin poost godhu hin jiraatu jechuudha maaliif jennaan an miidiyaa kanarra barsiisuu dhufe malee uf argisiisuu miti jaarsallee barbaachuu miti alhamdulillah alaa kulli haal walumaa galatti ijoolleen dhiiraa hedduun keessan qalbiin keessan na dura jirtu dhiifama guddaa naaf godha namni kun hin heerumne takkaawutii yataatiif namni foloo na gootanii jiraattan foloo keessan kaafachuu ni dandeettan namni rabbiif jecha na jaalattan rabbiif jecha namni lama jaalatu jaalalli namaa itti fufaa anis rabbiif jecha hunda keessan jaaladha ijoollee teena tan dubartoota rabbiin abbaa manaa gaarii akka isin yaaddanii akka rabbi jaalatu isin jiraachisu rabbiin hiree gaarii isiniif haa baasu obboleeyyan tiyyata dhiiraatiif haadha manaa gaarii saaliha taate rabbiin isiniif haa kennu walumaa galatti dhaamsi kun dirqama waan natti ta'eef yeroo hedduu su'ata gara laayivii seenu ita gorsi tokko si dabarsu yeroo hedduu wantoota kana naqunnamu waan ta'eef deebisuu qaba waan ta'eef hin deebisee waan isin aarsee jiraadhee afwalillaa assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala yaa dubartoota namni na jala jirtan nama 5 haa ta'u 50 namni yeroo ammaa kana hiriyaa hin qabne hin jiru hiriyaa dhiiraa hin qabne hin jiru dhugaa walitti himna yoo wal kijibne malee hiriyaa dhiiraa jaalallee waan jedhamu san dhukkuba vaayirasii hamaa والله الذي نفسي بيده أصو والنسلا ريسيرش دان الرجحمي أجيف مجرات سلا ريليشن شيبي وانجد أنتنا أجيسان أكنا ما براتي تكتي relationship I kill it والله I kill it relationship opposite sex كان يمكن دمو لا في ديرة relationship best friend وانجد أنتنا حق أسيرا سمو المنامات أنا كيسا أصور ربين صدقة سناف كنه واني إجول إسا سببا أنا جرينك يا كيسابو أصوان أنا تيمبلسين ويتسان أكونتي يوان إسين جتتيني نغورسيتي هذا واني أكونتي يجتين نغورسيتي نما سينتاني ربي جرينك يا كيسا حواسو نما سينتاني ربي جرينك كيسا سيني حواسو غارينا ما تجربر هر أقل قلت أبدو جري بكا سبحان الله غارما نبي محمد سيدك صلى الله عليه وسلم إيجا سيدوبا حتى سيشيني سيسا غافتك كان نغوري أني دوبا بوليسي كي نتوم لولو أنا أنجل دوبا تدبي نتومي نبرا ديمي غلغل دفين غورسين نيرين أنجل
gaarummaa nabi Muhammad sallallahu alaihi inni sun nama gaarii bar inni sun akkasii bar anwaan san irraan quban qaba wallahi mana barnootaatti malee jechuudha like waan san illee uuma rabbinatti quba qaba quban qabu like ummati mamee fiisin beeku kasi dhiirri naan jedhe hanga taargee ani dhiira jaartiif jalaa qabana sii mana jedhe haga taargeetti ofii barbaadu san dhahutti gaarummaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dagachiisuu danda'a sii naan jedhe yoo garuu taargeetti barbaadu san dhahe pilaana barbaadu san eega dhahe booda maal godha shayxaana badii shayxaana si galateeffachiisuu danda'a. Kanaaf maal isin jechuu barbaades biratti waytaan taargeetti jedhu gara biraatti akka fudhan namni tokko gaarii sii ta'uun isaa yoo karaa halaal irratti gaarii sii ta'e yoo eega maatii kee bira dhaqe booda halaal kee ta'e gaarii sii ta'e achi booda gaariin inni sii ta'u san he may want something from you to achieve that goal he may pay sacrifice as much as possible. Fakkeenyaaf an digrii barachuuf waggaa 12 baradhee gatii hedduu kafaluu danda'a. Wakadhalika kunillee pilaana isaa keessaa tokko. Nama ilma namaa kanaan qumaara taphatu jira beeki. Gatiin inni si kafaluun si jaalachuun akkana sii ta'uun sii du'uun gaarummaan isaa sii ta'uun gaafa maatii kee bira dhaqee jaarsa biyyaa maatii keetitti akka aadaan Oromoo dur jettutti akka shari'aan baantutti maatii kee wajji haasaa jalqabe yoo gatii sii kafale wakadhalika. San dura garuu yoo ati waa'ee maatii nama garii jira bar yoo ati waa'ee maatii itti kaasu bilbila ciccite hello meesa socho'e qaati silkii sirra cufe nama san jireenya kee keessaa yoo ati hin baasin situ jireenya kee balleesse jechuudha. Qalbii goradhaa rabbi irratti amana tawakkula qabaadha malee tawakkula rabbi irratti amana. Wallahi namni si gatee deeme rabbum sun hiree keetii miti. Suni hiree kee waan hin tahiniif. Namni ati har'a gatii waliin kafalte isa yoo dhabe akkana ta'anii du'in kijiba ilmi namaa nama takkallee ka dhabee du'e hin jiru. Osoo ilmi namaa nama dhabuun ka du'u taate sila. والله رسول صلى الله عليه وسلم كان يجابوا دنجران شاتنا سلا أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم قرأ آخرات من بود دنجران نتر وشاتنا إنك جبال نمني نما فجت لنا تدبون جرو نمني توك نما جالت شودن داوان غرا غتينا ما الله لنور يشلا قالوا إسا مالي جرات شودن دا ورجت بالله عليك ربي سودا نمني ربي مالي جرات شودن دي nyaata dhugaatii hargansuu malee jiraachuu hin dandeenye malee ilma namaa malee jiraachuu nama danda'a yeroodhaaf gatii si kafalchiise booyoo maal ni dandeessa garuu san garuu keessaa bahuu danda'u qabda altaahu wasiyyatii kun gorsa kiyya dubartootaaf gaariillee badaallee bakki eega halaala kee ta'e booda gaafa sanirraa takka jedhiiti eenyu namni kun gaarii moo gaarii miti namni kun badaa moo badaa miti akkasii madaan anam akkas personally akka kiyyatti eeganni kaa hidhadhe booda eenyu namni kun jedhee qoradhu si galee eenyu badaa moo gaarii miti that was my belief sanitti amana waan ta'eef san booda akkana jedhee amma booda laala kanan qabu maal jedhe akkas yoo gootan isiniifillee gaarii ta'a yoo san dura garuu nama akka isaa kana argachuun danda'u kasitti dhufu marti nama akka isaa argachuun danda'u kasitti dhufu marti nama akka isaa akkana ta'uu hin danda'u jettu kee jireenyi nama akka isaa malee argachuun danda'u sunillee bultiisiin ta'u booda kararratti hafu booda akka arginu kana viidiyoo kiyya ol baasuu deemaa oromootii ya rabbi sodaadha dhufa isinii galee ilma akkanaa na biraa qaba oromootii akkanatti rabbi tana dhufa tuni dhufuun duratti uf qoxxobaa eega wanni tokko uumame dammoo jagnaa hunu warabbil ka'aba tawakkaltu ala Allah rabbi irratti tawwadhu rabbii kee biraa hin ka'in viidiyoo miti wanni fedhe ola haa ba'u indom keera taadurku yoo deebii kennuu qabaate kara deebii kennuu qabdu deebii kennu na jala ol hin baasini na jala ol baasee maalii ta'ee takka dogoggortee mi'ee rabbi sitti ergee mi'ee tawwadhu rabbii keetitti achi deebi achi booda waan uumame dhiisi haye isin martinu suni anaaf gorsa kiyya ka har'aati waa'ee dubartoota irraati isinii dammoo waan isiniif balleesse hedduu isaa dhiifama manaa gootanii